Well, galatoma dhimma kanarratti channel YouTube kanarratti naaf yeroo keessaniif baay'een isin galateeffadha. Manni sadarkaa elementary jira sanis yeroon barsiis akka daa'imatti ilaalan kabaja jechuudha. Kabaja guddaan qaba. የተወደዳችሁ ተማሪዎች እስካሁን ሰዓት አልተመረቃችሁ ማለት ካችሁ መነሳነሳችሁን ከቀኝ ወደ ግራ እንድታዞሩ እጠይቃለሁ። ደቂቃ እትፈምተን ረካስተኒ ምርገራ ገራ ቢታቲ ናነፈቱ ከናፍ እትፈሙ ከሰም ምርከነፈቹፍ መነሳነሲ ከሰን ምርገራ ገራ ከቢታ እርገቶ ከናነፈዳ ተመረቃችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ኮንግራቹሌሽን በዚህም አልተቆ አደገና ቢያገታቸው ሳሊተን ተመጀመረን ኮንግራቹሌሽን ኢንላይ ፉል ኮንግራቹሌሽን ቢቱ ግሎባል ሁሉም ቢቱ ግሎባል በተለበደን ሲገራ हमारे देश में बाइंदर होता Ashama hordoftoota keenya amma sammuu diinii kolleejjii biiftuu giloobaali bira jirra. Isaanis ammoo gaafii tokko gaafanna. Isaanis ammoo dursa maqaa isaaniitiif keessummoota hordoftoota keenya akka nu ibsan ni gaafanna. Bireezid yuutuubii sabskiraayib laayik godhuu akka hin daganne sheer nu godhaa. Gara diinii keenyaatti sin dabarsa. Galatooma maqaan koo Walda Kidaan Gurmuu jedhama. Diinii kolleejjii biiftuu giloobaal. waan affeertaniif galatooma gara gaafii keessanii deemuu hin dandeechan. Ash hordoftoota kiyya barsiisaa keenya kan nu gaafatan Riyaana bira jirtu isaanitti dabarsa isaan ammoo gaafii barsiisota diinii kolleejjii keenya kan nu gaafatu. First of all, I feel like my dean of this Biiftuu Global College and let the teacher I love much more and ask one question depending on what information to give about Biiftuu Global College. This Biiftuu Global College is very amazing and a very clever, gentle college. What do you mean, my teacher, as dean of college? What do you feel and what do you say about advice to coming new generation? All right. Well, thank you. Our college is a little bit novice in its experience,
Today is the first time and the first experience to graduate very few students for the first time. This really pleased me, and I am very glad to come up on this amazing program of today's graduation. However, we have numbers of degree program attendants for the future, and next time, most presumably next year, we are going to graduate hundreds of students in degree program, and I hope we will continue with master's degree and as well. Therefore, from this point of view, I am very enthusiastic to advance in our action and to offer or to endow our nations, especially the adolescents and the young people who are attending their degree courses here, with potentials which enable them to, advance the economy of our country. Having good knowledge from our college, I hope the graduates will be able to put the economy of our country forward, and they can take their role. They can play a vital role in Ethiopia's economy, and I hope so. Our students are so smart, so brilliant students are there. So I hope with the will of God, we will do a miracle in the coming time, and this is what I would like to convey. Okay, that's good, manners. I think additionally, one question depend on that education. What mean beyond your excellence for gender relevance of English language? What about the name indicates for the abbreviation GC? I think that word GC, what does it mean? I know for that people. Well, do you mean GC for that pertains to the student? I think, yeah. GC, G stands for the term graduate. Yeah. So GC shows graduate students simply. Therefore, students just tend to use it in a short terms. Therefore, I don't know why students use that two letters actually, but GC stands for the term graduate as far as I know. Therefore, students are very happy with that word actually. This is what I know. Okay, finally, thank you very much for bright attention. I'm a gentle dean of this college. I'm so very so much, and all of you guys. I finished. Thank you very much. Thank you very much too. Thank you. Well, galatoma dhimma kanarratti chaanalii yuutuubii kanarratti naaf feeruu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Daawwattoonni keenyas yuutuubii biree AZ jedhamu kana sabiskiraayib godhuudhaan, miseensa ta'uudhaan, fooloo gochuudhaan akka nu waliin taatan isin affeera. Thank you very much. Yeroo baay'ee barattoonni baay'een isin jaalatu sirriitti. Icciti isaanii waan tokko tokko osoo nu ibsitaniin akka barattoonni isin jaalatan an taasise maal fa'aa icciti isaan afaan Oromootiin mee nuuf ibsaa. Okay, galatoomi biree. Actually ani jalqaba sadarkaa mana barnoota sadarkaa tokkoffaarraa kaasee barsiisaan ture. Daa'imman sadarkaa elementarii jiranis yeroon barsiisu akka daa'imaatti ilaalu nan kabaja, dhugaa dubbachuuf kabaja guddaan qaba barattootaaf. Maaliif namni kamiyyuu kennaa mataa isaa qaba waan ta'eef barnoota irrattis kan laafaa ta'es kan cimaa ta'es nan jajjabeessa malee jechoota hamilee isaaniitu kan itti fayyadamu nan jajjabeessa nan gorsa laafina isaanii immoo guutaaf hin deema akka jajjabaatan barnoota isaan madandame nama humna kiyya itti qophaa'ee bifa isaaniif sirriitti galutti itti qophaa'ee fakkeenya gaarii fayyadamuudhaan ifa godhee nan barsiisa jedhee yaada. Sababa kanaatiif natti fakkaate barattoonni kiyya
really baay'een itti gammada bakka gaan hundatti na jaallatu naaf barreessuuf FB irratti walii barreessinu chat goona sadarkaa guddaarras sadarkaa maastarsii irras kan ga'an hin jiranii barattootni kiyya barattoonni sun yeroo baay'ee bakka haa ta'u actually anaa miti bakka saniin isaan ga'ee haa qabaadhu malee isaan bakka maqaa kee tasgeenye nu jiraadhu barsiisaa keenya jedhanii yoo kaasan baay'een itti gammada na kun immoo fuulduraafis barattoota bifuma kanaan tiriit akkan godhu na kakaasa barsiisaa kamiifiyyuu kanan gorsu yeroo barsiisu sirriitti qophaa'ee bareechee mi'eessee barnoota isaa akka barsiisu barattoota akka kabaju maaliif baratanis kabaja guddaa barbaada yoo ati kabajje namni deebisee si kabaja sababa kanaaf natti fakkaata barattoonni kan na jaallatan barattoota kiyya garuu onnee irra hin jaalladhani dhugaa dubbachuuf. Ashee galatoomaa keessummaa yuutuubii keenyaa ta'uudhaan innis sa'aatii keessan gubdanii yeroo kana nu geessan baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Galatooma. Galatooma.